Akkam jirtu maatii yuutuubii dammadaamoo kan taatan hundinuu bakka jirtatti nagaan sinaa qaqqabuun jedhaa. Naguma keessanii fayyaadhaa. Ani waaqayyoof galannaa ga'u bakka hin jiru hundumaatti nagaan waaqayyoo naaf baay'atee yeroo kana ga'eera. Isinis bakka jirtan hundumaatti nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu jedha. Kanaafuu isin maatii yuutuubii dammadaamoo kan taatan ergaan yeroo hundumaatti isiniif dabarsinu akka isin qaqqabuutiif yookiis hiriyoota keessan akka qaqqabuutiif sheer gootanii ga'ee keessan akka baatan isin gaafadhaa. Har'uma yuutuubii kana kan argitan immoo gara fuulduraatti ergaan hafuuraa kan sagalee waaqayyoo gorsa kan of keessaa qabu, barsiisuu kan of keessaa qabu, akkasuma nama ifachuuf illee nama ifachuu yeroo isiniin jedhu namoonni dogoggora yoo jiraatanii dogoggorri sirrii akka hin taane kallattii daandii waaqayyoo irra kan ta'e nama qabsiisu kitaaba qulqulluu faana wal qabsiifneetu wal barsiisaa deemna jechuudha. Kanaafuu ergaan akkasii kun akka isin hin dabarreef isinis yeroo hundumaa sabiskiraayib gochuudhaan ga'ee keessan baatanii hordoftoota yookiis immoo maatii yuutuubii dammadaamuu kana akka taataniitiif isin gaafadhaa. Ergaan yeroo hundumaa isiniif darbuu yookiis kan ani isiniif kennu barsiisa wangeelaa faana wal qabateetu jechuudha. Barsiisni wangeelaa kun akkuma wangeelarraa jedhu dhaqaa maccaan hundumaa barsiisaa. Afaan hundumaa, saba hundumaa, gosa hundumaa, biyya lafaa hundumaarra deemaatii dhugaa bahaa jedhee gooftaan keenya ergaa nutti dabarseera. Kanaaf egaa macca hundumaa barsiisuuf sabaaf sablammii afaanota garaagaraa barsiisuutiif immoo sabni sun kan ittiin inni dhaga'u afaansaa dubbachuun dirqamadha. Kanaafuu akka nuti eenyummaan keenya yookiis immoo zeeginnatiin keenya yookiis lammummaan keenya lammii waaqaati malee lammii gosa kamiyyuu miti. Afaan Oromootiin kan dubbannuuf afaan keenya Oromummaa keenya ganna jechuus immoo miti. Oromoodha. Afaan Oromoo beekna. Sabni Oromoo sagalee waaqayyoo kanatti akka cimuuf afaan Oromootiin dubbachuun dirqama. Akkasumas immoo afaan Oromoo kan hin dhageenye afaan Ingiliffaatiin isaa ta'u, afaan Amaariffaatiin isaa ta'u gara fuulduraatti karaa yuutuubii kanaa ergaa dabarsuudhaan wangeela lallabuun barbaachisaadha waan ta'eef amma egaa kan nurraa barbaadamu anarraa kan barbaadamu guyyaa guyyaatti waan waaqayyo natti ibsa ergaa isiniif dabarsuudha. Isinirraa kan barbaadamu immoo hiriyoota keessanitti sheer gochuudhaan ofii keessanis immoo warri sabiskiraayib gootanii maatii hin taane maatii ta'uudhaan hirmaattota maaddii sagalee waaqayyoo akka taataniitiif isin gaafadha jechuudha. Maaddiin waaqayyoo maaddii eebba qabudha. Maaddii nama gammachiisudha. Maaddii nagaa namaaf kennudha. Maaddii jireenya bara baraa namaaf kennudha. Nagaa kan namaaf kennudha. Nagaan kun immoo akka biyyi lafaa kennutti miti. Nagaa Kiristoos namaaf kennu eenyullee namarraa fudhachuu kan hin dandeenye. Eenyullee nagaa sana namarraatii diiguu yookiis immoo fudhachuu kan hin dandeenye. Sagaleen waaqayyoo jira waan ta'eef wangeela faana hojii yookiis immoo ergaa wangeelaa sagalee wangeelaa walirraa barannaa wal barsiifnaa isin gama keessaniitiin koomentii yoo jiraate koomentii nuuf laattu. Kanaan maatii yuutuubii dammadaamuu ta'uutiin hirmaattota maaddii waaqayyoo akka taataniitiif kabajaan isin gaafadhaa. Guyyaa guyyaatiin gara fuulduraatti jecha keessumaa guyyaa sanbadduraa waaree booda jechuudha. Ergaan afaan Amaariffaaf afaan Oromootiin sagaleen waaqayyoo akkasiniif darbu jedha. Kanaafuu warri afaan Oromiffaa dhageessan afaan Oromiffaatiin darba. Warri Ingiliffaa dhageessanis immoo Ingiliffaatiin darba. Afaan Amaariffaa qofa warri dhaga'aniifis immoo sagaleen waaqayyoo kun akkaataa isaan dhaga'uu danda'aniitiin ergaa keenya ni dabarsina, ni barsiifna, hin barannas, walumarraa baranna, eebba akkasumas immoo dhaaltummaa biyya waaqaa walumaan akka fudhannuutiif akka wal deeggarruuf wal gargaaraa deemnaa fayyaanuuf ta'aa. Kanaaf ergaan kun ani isiniif dabarsu warri maatii yuutuubii hin taane maatii ta'uudhaan warri taatan immoo sabiskiraayib sheer gochuudhaan obboloota keessan akka qaqqabsiistan gahee keessan jechuudha. Macca hundumaa barsiisuuf macca hundumaatti biyya lafaa hundumaatti lallabuudhaaf gaheen keenya kallattii adda addaan nutti kennameera jechaadha. Makiliitiin nutti kennameeru jira. Makiliitiin kun makiliitii kana ittiin daldallee bu'aa buufnee abbaa makiliitiitiif akka finnoofi malee gallee owwaallee diinqa keenya akka kaa'uuf miti jechuudha. Makiliitii nutti kenname kana anattis kennameera, sinitti kennameera, tokko keenyatti kennameera. Makiliitii kana ittiin hojjechuudha qabna. Gaafa dhufu abbaan makiliitii inni nutti laate kuni kan inni nu gaafatu makiliiticha koffidii jedha. Makiliiticha tokko nutti laatee tokkuma yoo itti laanne deebisnee ni abaaramna.
nurraa fuudhamee isa qabuuf laatama. 2 yoo fuunee irra ta'e, 5 yoo fuunee irra ta'e, 4 akkasumas 10 goonee makiliiticha bu'aa akka inni buusu gochuudha qabna jechaadha. Kanaaf makiliitiin isinitti kennameera. Makiliitiin natti kennameera. Makiliitii isinitti kenname. Makiliitiin natti kenname kana fuunee ittiin daldallee bu'aa buusuudha qabna. Bu'aa malee akka hin teenye gochuun bu'aa malee akka inni taa'u gochuun abaarsadha jechuudha. Kanaafuu bu'aa akka buusuuf, akka inni horuuf, akka inni baay'atuuf anattis isinittis hunduma keenyatti kennameera waan ta'eef kanaafuu isinis gahee keessan bahuudhaaf sheer gochuudhaan akkasumas immoo koomentii gochuudhaan waan jiru yaada kennuudhaan sagalee waaqayyoo walirraa barree wal harkisnee harka wal qabannee mootummaa waaqayyootiif of qopheessuu qabna. Barri kun bara dhumaa ta'uu isaa dagachuu hin qabnu. Barri kun bara dhumaadha. Barichi akka kiyyootti nama qabata. Bara Noohitti akkuma ture, bara ilma namaattis akkasuma hin ta'a jedhama gooftaan. Bara Noohitti maaltu ture? Bara Noohitti hundumtuu hin nyaata, hin dhuga, akka barbaade ittiin fuudha, hin heeruma hundumtuu akka barbaade waan fedha isaa raawwata ture. Osoo hin beekiin bishaan badisaa itti dhufee qabate. Akkasumas immoo bara dhufaatii Yesuusittis immoo dhalli namaa akkasuma osoo hin beekiin akka kiyyootti dhala namaa qabatee firdiidhaaf nama qopheessa waan ta'eef isa kana jalaa bahuudhaaf dursinee abshaala ta'uu qabna jechuudha. Durboota warra ogeessota, warra abshaalota sana, warra dhadhaa nuugii yookiis immoo boba'aa qopheeffatanii dhirsa misirroo simachuudhaaf warra taa'an guuttannee taa'uu qabna. Dhirsi misirroo dhufe waggaa jedhamutti gammachuudhaan warra itti baay'ee ililleedhaan simatu keessaa tokko ta'uudha qabna. Yesuus warra qophaa'aniif hin dhufa, warra hin qophoofneef itti dhufa. Kanaafuu natti dhufa moo naaf dhufa jenneetu qophaa'aa jirra laata? Har'a of gaafachuu qabna. Gaaffii of gaafachuu qabna. Gaaffiin anis isinis of gaafachuu qabnu Yesuus naaf dhufaa jira moo natti dhufaa jira laataadha. Qophaa'eerra yoo qophaa'eerra ta'e naa dhufaa jira. Hin qophoofne yoo ta'e natti dhufaa jira. Akka inni natti dhufneef immoo kana jalaa bahuudhaatiif immoo dursee amma of qopheessuun qaba. Zayita sana guuttachuun qaba. Makiliitii sana itti daldaluun qaba. Daldalee itti bu'aa buusuun qaba. Bu'aa buusee abbaa daldalaafis anaafis akka inni gatii godhatu gochuun qaba. Kanatu narraa eegama. Kanatu isinirraa eegama. Kanaafuu Yesuus dhufuuf jira. Mallattooleen inni wangeela keessatti inni kaa'e hundumti nu raawwachaadha jira. Natti akka hin dhufneef qophaa'uun qaba. Akka inni natti hin dhufne natti dhufa jedhee halkaniif guyyaa otoon cinqamuu akka tasaa natti dhufuu isaarra har'umaa kaasee of qopheessuun qaba. Fayyinni yoo milaata yaabboleessaa. Fayyinni yoo milaata yaabboleetti. Fayyinni har'a kan siif kenname. Fayyinni har'a kan naaf kenname. Hunduma keenyaafuu guyyaan fayyinaa ammuma yeroo ammaarraa kaaseetu sekondii fi daqiiqaa amma qabnurraa kaaseetu malee beellama itti kennuu hin qabnu. Fayyinaaf beellama hin kenniinaa. Gara Kiristoositti dhufuudhaaf beellama hin kenniinaa. Beellamni isaa ammuma guyyaan fayyinaa waan ta'eetiif jechuudha. Otoo beellama itti laannu akkuma inni fakkeenya kaase inni tokko abbaa kun owwaalladha jedhe, inni tokko aqeenii intala koo heerumsiifadha jedhe, inni tokko sangaa aqeetanii leenjifadha jedhe hundumtuu jalaa baqatanii kottu na duukaa bu'ii jennaan. Sababa adda addaa dhiyeessuutu jira jechuudha. Gara Kiristoositti dhufuudhaaf sababa dhiyeessuun nurraa hin barbaachisu. Ammuma guyyaa waamamneetii kaasee ammuma waan walirraa dhageenyu kanarraatii kaafnee sababa tokko malee duukaa bu'uu qabna. Kottu na duukaa bu'ii jechaa jira gooftaan. Kottu na hordofi jechaa jira gooftaan. Balballi isaa banaadha. Balbala nama hundumaa yeroo gochaa jira dheen gooftaan. Balbala nama hundumaa fuuldura akka inni jiru. Balbala kee jira, balbala koo jira, balbala keessan jira. Yesuus balbala keenya dhaabbateetu balbala rukuchaa jira. Kan ol baneefiif ol galuuf jira. Kan ol hin banneef immoo homaa gochuu hin danda'u. Kanaafuu balbala kee bani. Balbala kee banii hordofii gooftaa. Balbala kee banii of qopheessi gooftaatti. Har'a boruu hin jedhiin, har'a borotoo hin jedhiin akka tasaa akka kiyyootti si qabataan dubbichi. Akka tasaa akka inni nun qabanneefi har'a balbala keenya bannee gooftaa keenya ol waamnee keessummeessuu qabna. Zeekiyoos harbuu yaabbatee ture. Harbuu yaabbatee Yesuus maal akka inni fakkaatu arguu barbaadee ture. Dinqii Yesuus hojjechaa ture dhagaa waan tureetiif arguu barbaadee ture. Yesuus kottu gara mana keetti ol hangalaa jedhee. Nama Yesuusin arguu barbaaduu fi Yesuus kunoo ol hangalasin jechaa jira. Akka Zeekiyoos Yesuus simachuuf qophooftee jirta. Hammamuu cubbamaa yoo taate, hammamuu yakkamaa yoo taate, Kiristoos simachuudhaaf har'ayyuu qophiidha. Mana keetti ol galuudhaaf qophiidha. Ol gashi, ol simadhu. Hin dhufaaminni. Sababa adda addaa yoo dhiyeessin anoo cubbamaadha. Cubbuu kootti har'a kan naa dhiisu hin jiru. Ani fayyuu hin danda'u kan jedhanii abdii kutatan jiraachuu danda'u.
fayyuu hin danda'u kan jedhu ilma namaatiif kan kenname tokkollee hin jiru. Ilma namaatiif jedhee du'e Kiristoos waan ta'eef siif jedhee du'e Kiristoos siif jedheetu kan inni salphate anaaf jedheetu kan inni salphate unuuf jedheetu salphate Kiristoos waan ta'eef cubbuun Kiristoos biratti namaaf hin dhiifamne kamiyyuu hin jiru. Kottu hin si fayyisaam kottu hin fayyitaam. Ammumaa kaasnee ofaa qopheessinu ammumaa kaasnee ofaa haaressinu namummaa moofaa ofirraa baasaa. Namummaa isa haaraa uffadhaa jechaa jiraam. Isa moofaa sana isan addaam ofirraa gadi baafnee isan Kiristoos sana deebisnee uffachuudha qabna. Kiristoosiin fakkaachuudha qabna. Ammumaa kaasnee Kiristoos yoo fakkaanne hattuun isa faana fannifamtee hin galteem jannatatti. Wangeelliin jedhamu. Inni tokko yoo ilma namaa taate noonis oolchi ofis oolchi jedhee gaafa inni gaafatu inni tokko immoo lakki. Inni yakka keenya nuti yakka keenyaatiin hidhamnee akkas fannifamne inni garuu yakka maleetti kan inni fannifamaa jiru akkas hin jedhiin. Yaa gooftaa garuu ati guyyaa dhufaatii keetti na yaadadhu jedheen atichi fuuldura isaa totoo jiru jechuudha. Kiristoos maal jedhe ati har'a ana wajjin jannatatti galtaa jedheen. Hattuun illee har'uma fannifamee har'uma achumarra fannoo irra taa'ee yaada isaa jijjiirratee gara Waaqayyootti otoo inni kadhachaa jiruuti Yesuus jannatatti hin galtadhee waadaa galeefi. Har'umallee yakka kamuu keessatti laaqamtee yoo jiraatte jannatatti galuudhaa fi balballi isaa siif banaadha. Balballi isaa siif kunooti jira. Karaan ela kunooti siif jira. Karaan fayyinaa gara Kiristoositti kottu. Nu waamaa jira. Nu waamaa jira Waaqayyo. Koottaa jechaa jira. Bara Noohitti akkuma nu waamaa ture har'as nu waamaa jira. Inni dhumaa balballi araaraa otoo hin cufamiin dura koottaa gara fayyinaatti koottaa fayyaa. Dukkana keessaa bahaa gara ifaatti nuun jechaa jira. Ifattaa dhufnu. Yesuus ifadha. Yesuus fayyinadha. Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha. Gara dhugaatti dhufuu qabna. Gara karaa isa jireenyaatti dhufuu qabna. Gara balbala jireenyaatti ol galuu qabna. Karaan lama jira. Inni tokko bal'aadha. Gara badisaatti geessa. Inni tokko immoo dhiphaadha. Namas muraasatu irra deemadha. Kanaafuu namni muraasni qofni irra deemuu kan danda'u gara jireenyaatti ishee nama geessitu kana ishee irra deemuu qabna. Isheetu gara fayyinaatti nu geessa. Karaa bal'aarra ni feegnu. Inni karaa machiirra, karaa ejjaarra, karaa sobaarra, karaa hannaarra, karaa jallinaarra nuti fiignu kun inni gaafata gaaf tokko. Gaafatamuun keenya hin oolu. Yaa obbolootaa. Kanaafuu egaa nan isinitti ergaa koon isinii gabaabsee isinitti himuudhaaf walumaa galatti gahee keenya baanee hojii wangeelaa kana hojjennee hanga lafa kanarra jirrutti dhugaa jiru dubbannee dhugaas hojjennee haa dabarru. Sabaaf sablammiif biyya lafaa hundumaatiif dhaqaa lallabaa waan nuun jedheef lallaba keenya kan nuti dabarsinu afaanota garaagaraatiin gara fuulduraatti hin dabarsina waan ta'eetiif isinis akka kanaatti walaa tumsinu hanan isiniif jedheefi kanaaf biyya Itoophiyaa keessas biyya alaas biyyoota adda addaa keessa kan jiraattan afaan Oromoo kan dhageessanis afaan Amaaraa kan dhageessanis gara fuulduraatti bifa hunduu hirmaachuu danda'uutiin isinii dhiyeessina. Qophiin yuutuubii Dammadaamuu kun kanaatiif iskooppii isaa bal'ifatee gara fuulduraatti deemuuf jira waan ta'eetiif fayyaanaaf ta'aarraaf asuma irratti nu ga'a. Waaqayyo ija nagaa walitti nu haa fidu. Gooftaan sinaa eebbisu nagaan naaf tura.